Mariin Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamaa jirtuun Iraan faayidaa biyyaalessaa dabarsitee akka hin kennine beeksifte. Gama biraatiin ammoo humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan dooniiwwan 3 Strait of Hormuz keessatti haleeluun dhaga'ame. Bal'inaan dhiyeessina. Jiddugalli hojii galaanaa United Kingdom MOC akka gabaasitti dooniiwwan 3 Strait of Hormuz keessatti haleellaan irratti raawwatamuu beeksisan. Miseensi poolisii hora bittinneessaa naannoo Amaaraa dubartii maqaan isii Maaliyaat Maaruu Jaamtuu gudeedee ajjeesuun bade naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti qabamuun himame. Xiyyaaronni waraana Kooriyaa Kibbaa odoo barraa jiranii suuraa ka'uuf yaalan walitti bu'uun dhaga'ame. Kanaanis paayilotonni irra miidhaan akka hin gahin gabaafame bal'inaan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu kan amma isin dhageessifne hanga footootu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Mariin araaraa Ameerikaa fi Iraan jidduutti biyya Paakistaan magaalaa Islaamabaaditti jalqabdee kan itti fufte hoggaa ta'u biyyoonni lamaan faayidaa biyyaalessaa irratti kan waliif hin galle ta'uun ibsame. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaaf akka ibsetti gara miidiyaa hawaasaa isaatiin ergaa dabarse keessatti dantaa fi nageenya biyyaalessaa eeguuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e kan fudhatan ta'uu beeksise. Dubbii himaan kun itti dabaluun akka ibsetti dhukaasa dhaabuun Paakistaan dhiyeessite ilaalchisee haala siyaasaa dhiyeenyaan hordofaa kan jiran ta'uu kan beeksise hoggaa ta'u garuu ammoo Iraan faayidaa biyyaalessaa irratti ejjennoo isii kan hin jijjiirre ta'uu beeksise. Murtiin dhukaasa dhaabuu torban lamaaf turte xumuramaa jiraachuu isaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafii fi deebii taasiseen biyyi Paakistaan irraa gaafii dhiyaate fudhachuudhaan yeroodhaaf dhukaasa dhaabuu beeksisee jira. Guyyaarraa pirezidaantichi haleellaa waraanaa Iraan irratti taasifamu yeroof akka dhaabbatu ajaja dabarsuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa kun murtee kana kan murteesse gaafii ministeera muummee biyya Paakistaan Sheebaas Shariifii fi Fiildi Maarshaal Asiim Muniir gaafatan booda ta'uun ibsame. Tiraamp akka jedhutti hanga mootummaan Iraan qoqqoodinsa keessoo isaa irra aanuu fi yaada nagaa walitti hidhame dhiyeessutti ammaaf dhukaasa dhaabnee jirraa jechuun dubbate. Haa ta'uutii malee ammoo waraanni Ameerikaa uggura humna galaanaa Iraan irratti akka kaa'uuf tarkaanfii waraanaa kamiifuu akka qophaa'u ajajee jiraachuun dhaga'ame. Mariin tun xumuramtee hanga murteen dhumaarraa gaamutti dhukaasa dhaabuun kan itti fufu hoggaa ta'u garuu dubbii himaan waraana Iraan gama isaatiin akka ibsetti marii Ameerikaa wajjin taasifamaa jiruun dippiloomaasonni meeshaa waraanaa dantaa biyyaalessaa dabarsanii akka hin kenne ibsuudhaan kanaanis ammoo Iraan haal duree tokko malee oomisha niikuleeraa fa'aa akka hin dhaabne cimsee dubbate. Gama biraatiin ammoo humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan dooniiwwan diinaa 3 haleeluu beeksisan. Odeeffannoo teenyatti aantuun dhiyeessina. Jiddugalli hojii galaanaa United Kingdom akka gabaasetti dooniiwwan 3 Strait of Hormuz keessatti haleellaan irratti raawwatame tokko ibiddaan kan gubate hoggaa ta'u lama ammoo humnoota Iraaniin to'annaa jala ooluu beeksise. Gurri Ameerikaan buufata doonii Iraan itti fufee waan jiruuf humnoonni Iraan dooniiwwan boba'aa fe'an haleeluu isaanii jiddugalli hombeessee jira. Haleellaan qarqara galaana dhiyaa Iraan irratti raawwatameen miidhaan lubbuu namaa yookaan qabeenya irra ga'e ilaalchisee wanti dubbatame kan hin jirre hoggaa ta'u garuu dooniiwwan kunneen ibiddaan barbadaanii jiraachuu beeksise. Haleellaan kun kan raawwatame pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hanga mariin biyyoota lameenii milkaa'ina agarsiisutti Iraan waliin dhukaasa dhaabuu kan dheereesse erga dubbateen booda hoggaa ta'u yaada pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaaf deebii ifumaaf kan kennite Iraan ammoo haleellaa doonii irratti raawwachuudhaan deebii biraa kan dhaga'ame. Gorsaan afyaa'ii paarlaamaa Iraan dheereffamuu dhukaasa dhaabuu United States haleellaa tasaa haaraa waraawwachuuf yeroo itti aanutti dabarsite kana ilaalchisee ibsa kanneen mariin biyyoota lamaan jidduutti adeemsifamaa jiru mirkanaa'uu dhabullee garuu Iraan dooniiwwan Strait of Hormuz keessatti tarkaanfii kan irratti fudhatu ta'uu beeksise. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance ammoo kibxata kaleessaa mariidhaaf gara biyya Paakistaan kan imalee hoggaa ta'u gaazexeessaan miidiyaa BBC Islaamabaaditti argamu tokko akka jeetti Paakistaan marii marsaa haaraa taasifamtu qophaa jiraachuu kan beeksise hoggaa ta'u garuu torban kana keessa mariisitoota biyyoota lameenii jidduutti wal arguuf qophiin jiraachuu ibsee jira. Magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Baardaritti dubartiin Maaliyaat Maaruu Jaamtuu shakkamaa Amaareel Alabbal Alamuu jedhamuun kan miseensa garee Admaa Battaanyi yookaan kora bittinneessaa ta'een gudeedamuudhaan erga ajjeefamteen booda biraa miliqee magaalaa Maqalee galuun dhaga'ame. Haala jecha kanaan ilaalchisee odeeffannoon bakka sanirraa baatee fi miidiyaa hawaasaa irratti qoodamte akka agarsiisetti shakkamaan kun galgala dubartii tana humnaan gara hoteelaatti geessuudhaan odoo hin ajjeesin dura kan gudeete hoggaa ta'u reeffi dubartii tanaa mana siree hoteelaa san keessatti argamuudhaan qorannoo fi hordoffii taasifameen qabamuun ibsame. Shakkamaan yakka kana raawwate guutumaan guututti naannoo sanii baduun Tigraay kan seenu hoggaa ta'u poolisiin naannoo Amaaraa waa'ee ajjecha tanaa bal'inaan ibsuu baatullee uummanni dammaqinaan akka qoratamuuf yaamicha dhiyeessuu hordofanii to'atamuun ibsame. Akka odeeffannoon poolisii naannoo Amaaraa guyyaarraa baatee mul'iftutti Yamral Alabbal Alamuu kun ajjechaan shakkamee barbaadamaa ture kun naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti to'annaa jala oolfamuun ifame.
poolisiin shakkamaan maqaan isaa Yaamiraal Alamuu jedhamu yeroo dheeraaf naannoo sanii badee turullee poolisiin Amaaraa akka ibsetti qorannoo reeffarratti taasifamee fi ragaa hoteela irraa argateen booda shakkamaan miliqee kana eega hordoffii taasifameen booda naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti dhokatee ture qabamuun to'annoo jala oolfamuu beeksise. Qindoomina poolisii naannoo Tigraay waliin taasifameen kan qabame gaatu poolisiin naannoo Amaaraa komishinii poolisii naannoo Tigraay gumaacha olaanaa taasiseefis galateeffachuun ibsame. Gama biraatiin ammoo Tigraay Itoophiyaan haala dubartiin tun itti ajjeefamte hoggaa qondaala kana waabbifachuun gabaasu poolisiin naannoo Amaaraa tokko gaafachuun akka ibsetti qorannoo jiraachuu fi yeroo ammaan tana qorannoon guutumatti illee mirkanaa'uu baatu ajjechaan kun shakkamaa kanaan akka ta'e mirkanaa'uudhaaf qorannoodhumaan raga'uu ibseeti jira. Ebla 21 bara 2026 kibxata kaleessaa xiyyaaronni waraanaa Kooriyaa Kibbaa lama magaalaa Daegu irratti qilleensa irratti walitti bu'uun sababni walitti bu'iinsa kanaa qoratamaa kan jiru hoggaatu bu'aan isaa ammaaf osoo hin beekamin aangoonni biyyattii garuu akka ibsanitti xiyyaaronni waraanaa kunneen yeroo balallii xiyyaarota keessaa tokko suuraa ka'uudhaaf yaalaa odoo jiru walitti bu'uu isaanii qorannoo mirkaneessee jiraachuu hime. Paayilotonni xiyyaara kana keessa turan keessaa tokko yeroo hojjettoonni walitti bu'an akka xiyyaara sossoo'u ta'u keessaa bu'uudhaaf yaalii taasisuun ibsame. Paayilotonni kunneen walitti bu'iinsa kanaan nagaan bahuu kan danda'an hoggaa ta'u haa ta'uuti malee ammoo walitti bu'iinsa jettiiwwan kunneen qabeenyawwan Kooriyaa Kibbaa biiliyoona 880 doolaara 596 irratti miidhaa geessee jiraachuun ibsame. Balaa kanaan booda hojiirra kan ari'ame balaalessaan kun qorannoo balaan kun dagannoo balaalessaa kana akka ta'ee fi taatee kanaan immoo balaalessaan kun xiyyeeffannoo malee barraa akka ture ibsameeti jira. Haa ta'uuti malee balaalessaan kun balaa hamaan akka irra hin geenyellee ibsameeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun jiru kanaaf qabnu kanan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.